Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Kantiba tokko fidee waan dafqisiisa. Sobuurra hojjechuu dhiisuu wayya. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra. Jidduu kana bannee jirra jechuudha. Sababa hojii adda addaatiin kan badeedha. Viidiyoo kana kanaan duratti isinii qopheessatumaa jedhu jidduun badee akkuma beekamu jechuudha. Viidiyoon kun kan irratti dhiyeeffate jechuudha. Haasaa pirezidaantii Shimallis miseensota caffee Oromiyaa irratti haasaa inni taasise jechuudha kan fudhadheedha. Haasaa baay'ee taasiseera garuu kanaaf kan fudhadhee muraasa isaa jechuudha. Viidiyoo kana qofaaf naagayaa irratti dubbadha, irratti react godha, maal jechuu akka inni barbaade irraa dubbadha kan jedhu qofa fudhee keessaa kan dhiyaadheedha jechuudha. Akkuma beekamu pirezidaantii Shimallis yeroo baay'ee yoo haasa'u haasaa nama kolfisiisu haasaa jechuudha. Miidiyaan kun yoo tiiktokiin kunillee baay'ee ho'a jechuudha yeroo inni haasaa godhu. Kanumaaf yanillee kanumaaf irraa kan dubbadhu ta'a. Jalqaba irratti viidiyoo waa'ee sobuu irra hojjechuu dhiisuu wayya viidiyoo jedhu tokko irraan dubbadhaa jechuudha. Sobuu irra hojjechuu dhiisuu wayya. Eenyuun sobdu? Kan sobamu sun eenyu? Maaliif sobama? Waan jedhu jechuudha kaasee jira Shimallis Abdiisaa. Maaliif akka inni kana jedhee booda walitti deebinaa viidiyoo isaa kana dhageeffanneetumaan jechuudha. Sobuurra hojjechuu dhiisuu wayya. Sobuur hojjechuu dhiisuu wayya. Hojjechuu dhiisuu kan fakkaate hin jiru lafa kanarra sobuur. Eenyu kan sobamu? Maal gochuudhaaf kan sobamu? Maal argachuudhaaf kan sobamu? Akkuma dhageeffataa turtan kana jechuudha. Sobuu irraa hojjechuu dhiisuu wayya. Maaliif kana jedhe jennaani sobni waan baay'ate na fakkaata jechuudha. Nullee qabatamaan biyya kana keessa jirra. Argaa jirra. Maaltu ta'ee akkuma bara wayyaanee san waan akkeeffamaa jiru fakkaata jechuudha. Inni hin hojjetamu miti. Waan xiqqoon hojjetamaa garuu immoo dachaa 3, 4, 5 kan baay'atudha. Fakkeenyaaf amma namni 10 yoo kan qusatu ta'e nama 20tu qusatame jedhamee gabaafama. Manni barumsaa tokko kan ijaaramu ta'e mana barumsaa 10tu ijaarame jedhee gabaafama. Namni 3 nyaata yoo of danda'e nama 10tu nyaata of danda'e jedhee gabaafatama. Inna isa kanarra waan ga'e na fakkaatan jechuudha. Odeeffannoo kana waan argate na fakkaata jechuudha. Pirezidaantii Shimallis jechuudha. Haalli dakanaa gabaasa dakanaa ol dhufaa jiru kuni akka gabaasa sobaa ta'e harka caalaa isaa baay'ee isaa jechuudha. Namoonni baay'een akka isaan sobaa oolan guddina isaaniitiif jecha akka isaan sobaa oolan waan irra ga'e natti fakkaata. Kanaaf waan kana jedhee anillee konkluuzinii mataa kootii kan kaa'e jechuudha. Kanaaf kanaan maal jechuu barbaade kanaan booda hin sobinaadha. Sobuun hin barbaachisu. Osoo hin quufin namaan quufe hin jedhina. Osoo fayyaa argatin namaan fayyaa argate hin jedhina. Kan jedhu lafa kaa'e jechuudha. Viidiyoon itti aanu immoo nama kolfisiisa. Viidiyoo itti aanu baay'ee nama kolfisiisa. Tokko waan xiqqoo hojjete wal shallamaa oola yookaan immoo wal badhaasaa oola kan jedhudha. Kun immoo qabatamaan biyya keessatti aadaa haaraa jechuudha. Kan duraanii caalaa aadaa duraan hin jirre yeroo ammaa biyya keessatti dagaagaa kan turee fi xiqqoo mallee faana tokko yoo tarkaanfate namni badhaasa gaabii ka eeggataa jiru waan ta'eedhaaf mee dura viidiyoo isaa kana dhageeffannee walitti deebina. Tokko amma waanuma xinnoo hojjetee daggasaa oolu. Wal shallamaa oolu.
Okay, akkuma dhaggeeffataa jirtan kanaatti jechuudha. Tokko tokko waanuma xiqqoo si hojjeteetiin wal badhaasaa oola, diggisaa oola, gaabii walitti uwwisaa oola. Kanaan booda piroojeektii barbaadda yoo eebbiftan wal badhaasuun hin danda'amu, diggisuun hin danda'amu. Gaabii immoo yoo barbaachisee ka argamu taate yoo reeffi jiraate reeffatti uwwisaa malee wal uwwisuun hin danda'amu waan jedhu lafa kaa'ee dubbiin kun maal of keessaa qabdi akkuma argaartan jechuudha. Oromiyaa keessatti guyyaa guyyaan gaabii hojii hojjetamu caalaa baasii badhaasaaf oolu, baasii diggisuuf oolutu baay'ate jechuudha. Kun immoo baay'ee mootummallee waan nuffisiise fakkaata. Hojiillee gara wal badhaasee neetworkii uummatee aangootti dhufuutti deemaa jira waan ta'eef kun immoo hojii mootummaa irratti illee gufuu kan ta'uu dhufe hojii uummataallee kan miidhu waan ta'eef waan kana jedhe na fakkaata. Viidiyoo itti aanutti kan taru ta'a. Viidiyoo itti aanu maal jedhaa? Warri abjuudhaan 4 kiiloo yaaddan abjuun jedhe. Warri abjuudhaan 4 kiiloo yaaddan Oromiyaa keessatti nagaa uumneetiniin abjuu isin karaa isin ittiin 4 kiiloo dhufuuf deemtan san isin jalaa dheeressinaa jedhaa. Waan kana warra kaabaatiif jedhe na fakkaate. Oromiyaa keessatti nageenyi akka bu'u hunduma keenyatu barbaada. Hunduma keenyatu illee eegaa jira. Kanaaf viidiyoo kanallee dhageeffannee walitti deebinaa jechuudha. Warri abjuudhaan 4 kiiloo bulanis karaan ittiin dhufan fagoo akka ta'e hin beeku Oromiyaadhaan alatti. Karicha guyyaa guyyaadhaan nagaa Oromiyaa buufnetti itti fageessaa deemna. Okay, viidiyoon inni dhumaa jechuudha. Viidiyoon baay'ee nama kolfisiisu jechuudha. Viidiyoo isa dhumaa kana jechuudha. Viidiyoon isa dhumaa kun maal jedha? Waa'ee caayaatiin wal qabatee jechuudha. Warri hooggantoota yookaan immoo kaabinoota dafqisiiftan baga dafqisiiftan kan jedhu jechuudha. Kana duuba maaltu jira? Caayaa keessatti jechuudha harki isaanii jiraachuu fi caayaa immoo isaan deeggarsa addaa goonsisuu fi agarsiisan jechuudha. Kanaaf akkasumas immoo namoonni tokko tokko jechuudha caayaa irratti argamuu didanii akka irraa badaa jiranii fi warri caayaa irratti argamuu didee badu sun immoo akka as hin deebine akka achumaan badu kan jedhudha jechuudha. Viidiyoo isa dhumaati. Viidiyoo kana haga dhumaatti dhageeffadha. Yeroo biraa walitti deebina jechuudha. Miidiyaan kaampeenii waan gaggeesseef OBN caarratti kantiibaa tokko fidee waan dafqisiiseef. Dafqisiisuu qabu. Garuu waan inni qofti dafqisiiseef isa jala dhokannee deemuu hin dandeenyu jecha. Warra dafqisiistan baga dafqisiistanis ni jedhu. Garuu immoo ga'umsi fi amalli mootummaa keenyaa bu'uuraan jijjiiramuu danda'u jiraata. Mootummaa tajaajila kennuu fi mootummaa dhimmoota mul'ata sila kaafne sana si'oomsee milkeessu ta'uu danda'u jiraata. Amma hooggantoota tokko tokko miidiyaa irraa badan biiroottis deebi'uun qaban achumaan baduu qabu.